Hey everybody, welcome back to my channel. So in the previous lesson we have seen about the reproduction system, and also we have talked a little bit about the sexual reproduction in humans, and today we're going to talk about the primary and secondary sexual characteristics. So I hope you stay with us until the end of this video and hope you give it a thumbs up. So let's continue. So primary and secondary sexual characteristics. The primary sexual characteristics. So primary sexual characteristics jechuun maal jechuudha? Primary sexual characteristics kan nuti jennu yeroo dhalootarraa kaasee hamma yeroo puberty yookiin immoo yeroo amaloota saallammeessoo irraa hamma ga'utti yeroon jirtu sun maal jedhamti? Primary sexual characteristics. So primary sexual characteristics የምንለው ከበርዝ እስከ ፒበርቲ ያለው ምን ማለት ነው? ታይም ላይ ወይ ደግሞ ጋፕ ነው ይባላል። በቃ በዛ መካከል ያለው ጋፕ ምን ይባላል? Primary sexual characteristics ይባላል ማለት ነው። The primary sexual characteristics in males are born with the penis, scrotum and testicles, while the females are born with the vagina, ovary and uterus. So secondary sexual characteristics means the sexual maturity stage is reached. So secondary sexual characteristics kan jennu maal jechuudha? Matured kan ta'e jechuudha. In primary sexual characteristics immature ሲሆን secondary sexual characteristics ደግሞ matured ነው ማለት ነው. So the sexual maturity stage means the potential for sexual reproduction exists in what? In secondary sexual characteristics. So ለሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ምንድነው ማለት ነው? ፖቴንሻሉ ምን ውስጥ ነው ያለው? ሴኮንደሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ ላይ ምን ይጀምራል? ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ፖቴንሻል ኤግዚስት ይሆናል ማለት ነው፣ አለ ማለት ነው። So the puberty or adolescence stage begins in male at the age of 12 up to 14. So puberty ወይም ደግሞ adolescence age የምንለው በሜል ውስጥ ከኤጅ 12 እስከ 14 ይችላል። ግን በሌላው ቡኮች ደግሞ ምንድነው ከ13 እስከ 15 የሚባልበት ጊዜም አለ። ግን በቃ በዚህ around this time ነው ማለት ነው። It is the time when the secondary sexual characteristics began to develop and the sexual maturity stage is reached. So waggaa 12 gaafa jedhama kanarratti yeroon kun yeroo maali jechuudha? Secondary sexual characteristics kan jennu kun yerootti develop ta'uu jalqaban, yerootti bakka jijjiiramni kun gaafa mul'ataa dhufu secondary sexual characteristics jenna jechuudha. The secondary sexual characteristics are not primarily involved in formation and delivery of egg or sperm, but that are essential for behavioral and functional success of reproduction. So the secondary sexual characteristics in male include deepening of voice, sagaleen fudhachuu, growth and maintenance of the male sex organ grow ያደረገ ይሄዳል። እንዲሁም increase in muscle mass and strength of the body, muscle mass እና strength ምን የሆነ ይሄዳል? increase የሆነ ይሄዳል። hair on face ይበቅላል። ከዛ widening of chest and shoulder, production of sperm cell ወረንጀን ኩን production ሰኒ ደበላ ዴማ, feeling of independence and questioning develops. So በቃ ማልቱ ሳልት ቀጋማ of danda'u akkasuma immoo waggaa gaaffileen garaagaraa sammuu isaanii keessatti uumamaa deemu jechuudha. እንግዲህ what role do hormones play in puberty? So እነዚህ primary sexual characteristics secondary sexual characteristics የምንለው ዝም ብሎ አይደለም እኮ ማለፋ ከአኒ መጥፎ ተውንታል በሆርሞኖች አማካኝነት ነው ማለት ነው። hormoonotatu akkas godha malee hormooniidhaan iyyuu control ta'anii jiru malee akkasuma ዝም jedhanii waan ifamte jechuudha. So hormones secreted from the endocrine glands have roles in controlling the development and activity of the male reproductive system. So endocrine gland warreen jennu sun jiru. Endocrine gland irraatu maal ta'u jechuudha? Hormoononni kun secreted kan ta'an endocrine gland irraati jechuudha. Isaanis immoo secreted ta'anii functioning isaanii maalidha jechuudha? The development and activity of the male reproductive system in the male. We are talking about the male. So the changes that occur during puberty are controlled by sex hormones. So by puberty የተለያዩ ቼንጆች አሉ። So jijjiiramni garaagaraa yeroo puberty irratti in argama mul'ata. Kanaafu warreen kun jijjiiramni kun maaliin control ta'anii jiru yookiin immoo maaliin to'atamanii jiru jechuudha? Sex
hormone warren jensanan to'atamanii jiru jechuudha. Sex hormones are secreted by the endocrine glands are called gonads. So by endocrine glands secreted የሚደረጉ sex hormones ምን ይባላሉ? ጎናድ ይባላሉ። ጎናድ ስንል ወይ ለፊሜል ብቻ ወይ ደግሞ ለሜል ብቻ ሳይሆን ለሁለቱም የሚሆን ነው። ሶ በሜል ውስጥ ጎናድ የምንለው ቴስቲስ ሲሆን በፊሜል ውስጥ ደግሞ ጎናድ የምንለው ኦቫሪስ ነው ማለት ነው። ጎናድ ጋፈጀን yookiin dhiira qofaaf yookiin dubara qofaaf otoo hin taane lammaniifiyyuu ni ta'a jechuudha. Gonad female gonad kan jennu ovary yommuu ta'u male gonad kan jennu immoo testisidha jechuudha. So now the pituitary gland is small bean-shaped endocrine gland located at the base of the brain and then secrete two hormones. So pituitary gland kan jedhamu endocrine gland keessa tokko kan ta'e pituitary gland kan jedhamu jira. Pituitary gland kan jedhamu kun bean shaped endocrine gland ta'ee shape isaa akka beanidha jechuudha. And it's located at the base of the brain. Base of the brain irratti argama jechuudha. And then it secretes two hormones. Hormone lama secrete godha. Isaanis maalidha? Luteinizing hormone and follicle stimulating hormone or FSH and LH ማለት ነው. So pituitary gland የምንለው ምንድነው? ከኢንዶክራይን ግላንዶች ውስጥ አንዱ የሆነው ነው ማለት ነው። pituitary gland የምንለውና small bean shaped endocrine gland ትንሽ ነው እና የሆነ በቃ bean shape እንደ bean ነው የሚመስለው እና it's located at the base of our brain and it secretes two hormones ሁለት ሆርሞኖችን secrete ያደርጋል ወይ ደግሞ ያመነጫል ማለት ነው። የመጀመሪያው follicle stimulating hormone ወይ ደግሞ FSH ሲሆን የሁለተኛው ደግሞ luteinizing hormone or LH ነው ማለት ነው. So these are the hormones that are secreted by the pituitary gland. So when FSH and LH are released into the bloodstream, they are carried to the testicles in male ማለት ነው. So FSH and LH በብለድስትሪም ውስጥ ይለቀቃሉ ሪሊዝ ይሆናሉ ከዛም በኋላ they are carried to the testicles. So the testicles carry ያደረጋሉ ወደ testicles ይሄዳሉ ማለት ነው. So FSH and LH warreen jennu kun gaafa bloodstream keenya irratti gaafa gadhiifamanii maal ta'a jechuudha. Hormoononni kun gara maaliitti carry yookiin gara maalii deemu jechuudha? Gara testis deemu jechuudha. So in the testis FSH causes the production of sperm cell and FSH kan jennu testis sana keessa naqaachi dhagaa jennee erga achi dhagee booda maal cause godha jechuudha? Production sperm cell yookiin immoo seeliin sperm jedhamu akka produce ta'u yookiin immoo akka uumamu akka oomishamuuf gargaara jechuudha. So FSH የምንለው ወደ testis carry to the testicles ብለናል. So after that carry to the testicle FSH kan jennu የምንለው sperm cell produce እንዲደረግ ማለት ነው የሚረዳ ማለት ነው. And LH causes the endocrine gland cell in the testis to produce the male hormone called testosterone. So LH kan jennu endocrine cell warreen jedhaman jiru. Maal keessa kan jiran? Testis keessa kan jiran. Endocrine cellonni kun maal akka godha male hormone yookiin immoo male hormone maqaan isaas testosterone kan jedhamu produce akka ta'u godha jechuudha. Maaltu kun akka ta'u godha jechuudha? LH ወደ ብለድ ስትሪም ከሄዱ በኋላ ከዛም በኋላ ወደ ቴስቲክልስ ይመጣሉ ብለናል። ከዛም በኋላ LH ለምንድን ነው የሚጠቀመው? FSH ለፕሮዳክሽን ኦፍ ስፐርም ሴል ብለናል። LH ደግሞ የሚጠቀመው ለምንድን ነው? ኢንዶክራይን ሴል የሚባሉት ቴስቲስ ውስጥ ይገኛሉ። እነዚህ ኢንዶክራይን ሴሎች ምን እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል ማለት ነው? ሜል ሴክስ ሆርሞን ፕሮዲዩስ እንዲደረግ ይሆናል ማለት ነው። እሱም ምን በመባል ነው የሚጠራው? ቴስቶስትሮን። So testosterone is responsible for the growth and development of the secondary sexual characteristics in male. Testosterone የምንለው በቃ በሜል ውስጥ የሚገኘው ሆርሞን ነው። እሱም ደግሞ ለምንድን ነው ሪስፖንሲብል የሚሆነው? growth and development of secondary sexual characteristics በቃ ሙሉ secondary sexual characteristics የምንለው ተቆጣጥሮ የሚገኘው ሆርሞን ምንድነው ማለት ነው? ቴስቶስተሮን ነው ማለት ነው። ሁሉም secondary sexual characteristics of female and ደግሞ ተቆጣጥሮ የሚገኘው ሆርሞን ምንድነው? ኤስትሮጅን። ወደፊት እናያለን። ኤስትሮጅን ነው ማለት ነው። ለዛ መለየት ነው። So testosterone kan jennu maalodha? Secondary sexual characteristics kan guutummaan guutuutti kan male kan jiru yookiin immoo kan dhiiraa maal godhee jira jechuudha to'atee kan argamu isadha. Female keessatti immoo secondary sexual characteristics of female
control godhee kan jiru yookiin immoo to'atee kan jiru immoo hormoonichi maal jedhama? Estrogen jedhamuudhaan beekama jechuudha. So now let's look at the puberty in females. So puberty in females begins at 10 up to 13 years old. So ከ10 እስከ 13 year begin ያደርጋል ማለት ነው men puberty in females ማለት ነው በሴቶች. So in female LH causes eggs to be released into the oviduct. አሁን እንግዲህ ቅድም እንዳለው አሁንም pituitary gland female ውስጥ ማለት ከዛ እዛው secrete ያደርጋል FSH እና LH secrete ያደርጋል እንደቀደሙ ራሱ ማለት ነው። ከዛም በኋላ LH የምንለው በmenstruation cycle ላይ ነው ያለን ምንድነው flow phase, follicular phase, luteal phase ምናምን የሚባሉ አሉ እነሱን እናያቸዋለን። ግን እዚህ ጋር LH የምንለው main function ምንድነው? It causes the eggs to be released into the oviduct. So oviduct የምንለው fallopian tubes ነው. Like it is a tube that connects the ovaries to the uterus ማለት ነው. ovary ወደ uterus connect የሚያደርገው tube ነው. So ያ tube ምንድነው to LH causes eggs to be released. So production of eggs ምን ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው? ovary ውስጥ አለ። እዚህ ጋር development of breast, production of egg ይላል። ይሄ production of egg ምን ውስጥ ነው? ovary ውስጥ ነው egg produce የሚሆነው። ከዛም በኋላ when the time of the ovulation reached, ovulation የምንለው discharge of the egg from the ovary to the fallopian tubes. So this egg released ሲሆን ወይ ደግሞ ከovary egg ሲወጣ released ሲሆን ovulation ይባላል. So ይህ egg released ሲሆን released እንዲሆን የሚያደርገው LH or luteinizing hormone ነው female ማለት ነው. So main function of LH in female is to release the egg በቃ የሆነ አሁን main pointቱን ከነካት ለምሳሌ follicle የሚባለው ሴል በfollicle የሚባል ሴል አለ። ከዛ እሱ በኤግ surrounding the egg በቃ የሆነ ሴል ነው። ከዛ ይሄ follicle የምንለው ኤጉን surround አድርጎ ይገኛል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ኤጉን surround አድርጎ ይገኛል። ከዛ LH more ይሄ follicle ደግሞ more estrogenን እየለቀቀ ይሄዳል ማለት ነው። more estrogenን እየለቀቀ ሲሄድ ይሄ ደግሞ stimulate the pituitary gland to release more LH. more estrogen ተለቀቀ ማለት more LH እንዲለቀቅ ያደርጋል። ከዛ more LH ከተለቀቀ በኋላ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? more LH ከተለቀቀ በኋላ ኤግ እንትና follicle burst ይሆናል ወይ ደግሞ ነው አይችልም follicle burst ይሆናል። ከዛም በኋላ ኤጉ ወደ fallopian tube discharge ይደረጋል. that means ovulation takes place ማለት ነው. so አፋን ሞትን ሲኒብሱዳፍ አሁን እንግዲህ production of egg secondary sexual characteristics of female ኬሳ isa tokkodha jechuudha. so LHን waan kaaseefan xiqqoo barbaadeetanii LHን kun calliseema eggin discharge akka ta'u yookiin release ta'uu godhamoo steepii qaba isa jedhu jechuudha. Jalqaba irratti maaltu jira? Gara fuulduraatti ilaalla. Jalqaba irratti follicle cell jedhamu jira. Follicle cell jedhamu kun eggi ovary keessatti eggi argamu sana maal godhee jira jechuun marsee argama. So achuma maal godha follicle sun marsee gaafa argamu maal godha follicle suni estrogenii baay'ee gadhiisa jechuudha. Estrogenii baay'ee gadhiisaa gaafa dhufu the rise in estrogen causes the rise of LH. So estrogenii gaafa dabalaa deemu እንትና pituitary glandin stimulate gaafa ta'u immoo maal gadhiisa jechuudha? LH baay'ee gadhiisu jalqaba jechuudha. LH baay'ee gadhiifama dhufa taanaan immoo eegin sun yookiin immoo hanqaaquun sun maal ta'a jechuudha? Hin dhawaa yookiin immoo burst ta'a jechuudha. Burst ta'ee jechuun immoo ovulationiin bakka ta'eera raawwatameera jechuudha. Ovulation raawwatameera jechuun immoo eegin ovary irraa gara fallopian tube irratti maal ta'e gadhiifameera jechuudha. Kanaaf haala kanaanidha kan LH'n discharge of egg keessatti contribute kan godhu jechuudha. So whereas FSH stimulates the development of follicles in the ovary. So follicle የምንለው ዝም ብሎ አይደለም ኤጉ ላይ ነው surround አድርጎ የሚፈጠረው። FSH አለ። FSH የፎሊክሉ ዴቨሎፕ እንዲያደርግ ስቲሙሌት የሚያደርገው ደግሞ መጀመሪያ ላይ ምንድነው FSH ማለት ነው። FSH እንኳን ምን ፎሊክል kan inni silaasuun jechuudha. Callisee mamti yookiin immoo callisee produce taatuun taane FSH yookiin immoo follicle stimulating hormone isa jennu kanatu maal godha
stimulate godha akka folliclein kun uumamuuf jechuudha. So yeah, FSH also causes hormone called estrogen to be released from the ovary. ሌላው ፋንክሽን የኤፍኤስኤች ሌላው ፋንክሽን ደግሞ ምንድነው? ኤስትሮጅን ሆርሞን ከኦቫሪ እንዲለቀቅ ያደርጋል ማለት ነው። ወይ ደግሞ በቃ ኤፍኤስኤች ሆርሞኒ ኤስትሮጅን jedhamu sun hojiin isaa kan biraa maalidha? Hormoonii estrogen jedhamu ovary keessaa akka gadhiifamu taasisaa jechuudha. So estrogen is responsible for the secondary sexual characteristics in females. Akkuma sila jedhee estrogen kan jennu hormooniidha. Hormooniin kun immoo estrogen and progesterone kan jennu pituitary gland dhaan gadhiifamu. FSH and no, I mean ovary dhaan gadhiifamu. FSH and LH ደግሞ maaliin gadhiifamu? The pituitary gland. So the hormones that are secreted by the pituitary gland are two. They are called FSH and LH, and the hormones that are secreted by the ovaries are two. They are progesterone and estrogen. So ከነዚህ ሁለት ሆርሞኖች ከፕሮጀስትሮን እና ኤስትሮጅን ኤስትሮጅን ነው ሰከንደሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጣሪ የሚገኘው ሪስፖንሲብል የሆነው ኤስትሮጅን ነው። ቅድም እንዳልነው ማለት ነው ኤስትሮጅን ለከን ሰከንደሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ to'ate kan argamu isadha jechuudha. So the secondary sexual characteristics in female includes production of egg, development of breast develop ያደርጋል። ከዛ egg produce ይሆናል እንቃቆም produce ታአዴማ ovary keessatti jechuudha. Increase in the growth rate of the long bone of arms and legs. So lafeen keenya guddataa deema jechuudha. Group Kochadima. Menstrual cycle begins, menstruation ይጀምራል. ከዛ the hips broaden and more fat is deposited in the breasts. So more fat is deposited in the breasts and they develop more hair under the arm in pubic area. And the pubic area. So more hair and develop ያደረጉ ሄዳሉ ይችላል ሪፌንስ ቢቅልቻ ደግሞ so secondary characteristics of females kan jennu isaan kana jechuudha. So this is all about our lesson today, and in the next video we will see about the male reproductive structures. And if you have any question or any confusion, feel free to jot it down in the comments below. So I wish you a happy week. So goodbye.